السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورمابي الحمد لله نجا كوت نجا إنك يخنجار الله هنك بجارا بك جرتن مرس نجاو دعوتوتن كي فيديو الراكنا كيستي آبي أجايبا آبي يو بالبلي كيسر ركو تك سنجال أقول إسني في ميوكين اسم بيس يوكين التيم بيكو دن ديسنين اسم برسيس إذا دعوتوتن كي يا آبي كوري چودا بالبل مكيسن چيكي التيم كورو في چودا و بالبلي كيسن بكتا كو سنجال ركته على طول آبي كنا فايدم تاني rakkoo bilbila keessanii san eessa akka tahe beekuu dandeessanii aappii kun alaatuu isiniif hima jechuudha. Rakkuma fedhee waa ta'u jechuudha. Bilbilli tokko bilbilumsi keessan rakkoo tokko sin jalaa godhannaa jechuudha. Aappii kana fayyadamuudhaan rakkoo bilbila keessanii hunda furachuu dandeessanii akkasuma beekuullee dandeessanii aappii ajaa'ibaati. Egaa amma gabanumaan haala itti fayyadama aappiitti isin dabarsa. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskiraaybii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik godhaadhaa achi booda ool kajettoon irra kayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadhaa barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanarraa bakka irraa itti daawunloodii godhatan yookiin bakka irraa itti gadi buufatan diskiripshin boksii viidiyoo ilaalaa jirtan kana jalaa isiniif ka'a. Viidiyoo ilaalaa jirtan kana jechuudha. Qastii kanarratti yoo kilik gootan liinkii asii argatu. Liinkii asii argatu kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan weebsaayitii kanarra isin fide jechuudha. Achi booda suuta asirra gadi ni deemtu. Asirra suuta gad deemtu jechuudha. Suutumaan gad deemtaniituma jechuudha. Deemtaniitum asirratti kunoo as tuqaa daawunloodii godhaa kajoo yookiin daawunlood kajoo kana deeggootan. Hayyee daawwattootaan kiyyaa kunoo aappiin kunoo isa kana jechuudha. Anaan buufadhee san qabaa buusuun